utuu ummanni Harargee hin jirre ilmiin silaa dhaamuu bira geessa jechuudha. Ummanni kun silaa jaamee hafe jechuudha. Wamti ilmii kana fidee asiin gahe wamti nama kana ifaatti godhee namoota babbareedaa agartan kana babbareechee ummata Harargeeti. Ummata Harargee ammallee galatoomaa. Maaliif yoo jettan aalimni mudarrisni halqaadhaa yeroo keenya kanaafi nu durarraa kaasee miindaa wahii mootummaarraa takkaa'u abbuma federaa ta'ee osoo hin ta'in hawaasaatiitu duydarratti baadhatee tokkoon mutaallimatti yookaan darasatti hiratee osoma qaraanii nutis karuma kanaan dhufnee as geenye. Godina Harargee lixaa aanaa Daaruu Laboo magaalaa Machaaraatti argamna. Bakka halqaa ilmii Sheekh Abdurrazzaaqii majlisa as-sunnaatiin kan beekamudha bakki kun. Hordoftoota miidiyaa Barakaa, miidiyaan kunillee na barakatu jenna. Akkuma na dura abbaan miidiyaatis haasawa godhanii keessummaa keenya keessummaa kabajaa abbaa majlisa magaalaa Balballeetti Sheekh Khalid Haaji Muhyiddin sadarkaa duraa irratti خالق كينيا خالق مخلقه هريا كينيا في وبليان كينيا كوجدان نكيسا في دبك كان نوغي برنوت رتس نوخاسي نوغرغاري اسين نوغي سغلته فنا ايغا بيجي كان ني اما تصدف النجرا اما تصدق كيسا دران تن خبالي ورقا اسنين كنو جلني هريا اسانيتي في كيسان رغداتي في كيساني غدي هندا دريتي باسني فكني وان كان راها فدتني برتوني لين جدني هريا اسانيتي وجين نران تنا dirree kanarratti waraqaa shahaadaanuu kennuu isaaniitiif haa galatoomanii. Amantaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam karaa sanadaatiin ijaazaa caaliyaa jechuun irra kaasinuu kenname waan guddaadha. Abbaan miidiyaa kanaatis immoo jimma jira gaamma Sheekh Khalid bira jira waan kanarra qooda fudhatuun haa galatoomuun jaane. Irra guyyaan keessa oolle guyyaa seena qabeessa guyyaa ajaa'ibaa. barattoota hedduu kumaatamaan bakka kana majlisa magaalaa Machaaraa shariika keenya obboleessa wajjin amata dheeraa qara'aa turre Sheekh Abdurrazzaaq Ahmad. Kunis guddina amantaa, babal'ina amantaa, misooma amantaa, misooma beekumsaa, dhaloota beekumsatti dabarsuu, dhaloota beekumsa dhaalchisuu jedhama. Gammachuun guddaan nutti dhagahamuu qabu habaqaala diinal Islaam habakka ga'e jedhamee yaada mukanarra wanne ana gammachiisu gama kiyyatti hin jiru. Tamsaasa Islaamaa miidiyaa Barakaa hojiin kan kee guddaa halaala mul'ata sagalee Islaamaa mul'isuun beekamta halkanii fi guyyaa fiigdee tattaafata gaaraaf laga ceetee baadiyyaa magaalaa oliif gadi fiigda diinii kan kee jala jazaan kee jannata siif ta'uu kajeella. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كبجمتوت هردفتوت ميديا بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حربك كنت تيارجمنو ودينا هرجلتا أنا دار لبو مجالا مشارات تيارجمنا بكا حلقة علمي الشيخ عبد الرزاقي مجلس السنات كم بيكم ودبككم ما شاء الله هر إب بريد الرؤلة إب الرؤلة ما يكون نمجها جودو إب سني علمي حديثة قوتران إب سني أكجر قبة مضاف ترتيب تقولني ما شاء الله وأنا ما قبضتشيسو محاضرة قدر الرؤلة خنافو ترتيبان أنا اللي الرجبة بدله ترتيبان أكتاء تقول في وان الرتورمي في وان الرجرم وفلدرت اللي كرورة جرو شيخنا كان شيخ خالد محي الدين اتنو دبرني وانجرون في من جن بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد إجاكم أبوليس خينا فايز أبان ميديا بركاته دعوة وتا ميديا بركاتي في قاعد أمسا رجاج وكذا برستي الرا قيان خيس أول قيا سنة كبيسة قيا جائبة barattoota hedduu kumaatamaan bakka kana majlisa magaalaa Machaaraa shariika keenya obboleessa wajjin amata dheeraa qara'aa turre Sheekh Abdurrazzaaq Ahmad bakka kanatti majlisa barsiisaa kan jiran arra barattoota isaanii warra isaan biratti yeroo dheeraa barataa ture kitaabota sunana fannoota adda addaadhaa warra xumurate arra ebbisuudhaaf basaanirratti ijaazaa isaanii waraqaa shahaadaadhaa isaanii kennamuratti sagantaa sanirratti argamne haala bareedaadhaan kunoo dirree kana keessa haala bareedaa hedduu takka nama gammachiisu
galatoon fannaa Khaaliqaatiif akkasumatti barattoota fuulduraatiif illee fakkeenya akka ta'an warra isaan duuba jiru nutillee bakka kana ganaan ni geenya bakka har'a obboleeyyan keenya warri nu dura jiran gayan kana nutillee gahuu qabna jedhanii akka hamilee guddaa karoora guddaa keessa galfataniif warri akkasumatti hawaasni biyyaallee warri darasootaa fi sheekaa wajjin warri dhaabbatu jiru nama ilmiidhaaf qopheessaa jiran nama ilmii kana biyyanatti majlisa ilmiidhaa ofirratti warra qabee akkasumatti barnoonni ilmiidhaa kun caalama addunyaa tana keessa faca'uudhaaf biyya hunda wal gahuudhaaf sababaa guddaa hawaasni biyyattii tanaadhaa ta'uudhaan hawaasni illee gammadee sheekni keenyallee Sheekh Abdurrazaaq namuma barsiisaa jiranirraa namni jaha irraa sadarkaa barsiisuutiif sadarkaa ilmii kana biyya hundarra dabranii hawaasa qooduutiif ilmii babal'isuutiif bakka kana gahuudhaaf gammachuu guddaa sheeknillee gammadanii hawaasni illee gammadee bifa kanaan nuti illee gaarra gammannee maaliif darasoonni Sheekh Abdurrazaaq bakka kana gahuun hedduu waan akka malee itti gammannu Sheekh Abdurrazaaq irra nutu gammadee wal fakkaata maaliif warri arra baratee bakka kana warri ga'ee akka ilmaaniiti nuufillee maaliif warra nuti if duratti ilaallu warra fakkeenya ganaa barattoota ganaa dhufuufillee fakkeenya ta'an jennee nutillee insha Allahu ta'ala kajeellu maaliif namni hundi wanni hundi imaama qaba yoo namni si dura jiru bakka bareedaa tokko ga'e kabooda jirullee bakka saniin gayaa takkaa'u bakka san dabruudhaan qaba je'eeti imaammataa hawaasni itti gammadaa sheekni barsiisullee itti gammadaa kanaaf insha Allah haala bareedaadhaan gammachuu bareedaarra oollee محاضرة فريق عبدو تبوء عبد ربنا وحقول جنة كسمجا شيخ خينا شيخ عبد الرزاق التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا ميديا بركة ميديا كن لنا بركة جنة. أكما ندرة أبا ميديا تس عساو قدني. كيسما خينا كيسما خبجا أبا مجلس مقالة بالبلتي شيخ خالد حاج محي الدين. Haasawa dheeraa taasisanii jechuun kanumaafuu dhugaadhaa waraqaa ragaadhaa ilmi isaanii akka dabarsan akka deemanii barsiisan akka dhalootatti dabarsaniif isiisan kennaa oolle har'a waraqaa ragaadhaa kan ulamaa'onni hedduun namoota hedduudhaa wajji bakka tana turre isaanii wajji kennee jirraa jechuun inshaallah. Kunis guddina amantaa, babal'ina amantaa, misooma amantaa, misooma beekumsaa, dhaloota beekumsatti dabarsuu, dhaloota beekumsa dhaalchisuu jedhama. Hawaasni gaa caalatti hawaasa biddeena nyaachisee qaariyaa baasee qaraayise san galatoonfatu barbaanna. Asirratti hawaasni suni ammas dhaloota lafaa ol dhufaa jiru hedduu qaariyaa baasee majlisa kana qofa osoo hin ta'in hawaasa majlisa ilmii halqaa ilmii bakka hundatti baadhatee jiruun asirra dhaabbadhee galatoonfatu barbaada. Maaliif yoo jettan aalimni mudarrisni halqaadhaa yeroo keenya kanaa fi nu durarraa kaasee miindaa wahii mootummaarraa takkaa'u abbuma fedherraa ta'ee osoo hin ta'in hawaasaatiitu baadhatee duydarratti baadhatee tokkoon mutaallimatti yookaan darasatti hiratee osoma qaraanii nutis karuma kanaan dhufnee as geenye kanu duraatis karuma kanaan as ga'e diin kun akkasitti tarkaanfachaa as dhufe jechuudha. Isiin irra nuti irra oolle kuni beekumsa dhalootatti daddabartuu nutis walumarraa dabarsuu jaamtu sanii nutis namumarraa dabarfannee sumadaan dabraa deemaa jechuudha. Kanumaafu inshaallah warra miidiyaa barakaati wanni nan jiru duniyaa tana gubbarratti waan jiraatan keessatti wanni isin hawwuu qabdan ilmi shari'aati. Wanni ol'aanaan miileenaan biileenaan hin bitamne isa kana. Inni kun yoo baratanii itti hojjetan rabbi biratti mizaana gurguddaa ittiin harkatan. Kana bira dabree wanni nan dhaamu misooma irratti xiyyeeffadhaadhaa. Teessanii taa'uu qofa osoo hin ta'in misooma waan nyaatanii dhuganii misooma barmoota irratti xiyyeeffadhaa. Wanni cal jennee tetteenyuuf hin jirru yeroo qaraatiiti yeroo qaroomaati yeroo beekumsaati bakka jirtan teessanii nu daawwataa jirtan sanitti
qaraatirra jabaadhaa. Inshaallah keessummoota keenya kan nuti har'a asitti afeerree abbaa miidiyaa barakaas haa ta'u, ulamaa'ota ilmii halqaas haa ta'u, hawaasas haa ta'u kaasitti afeerree as nu wajji oolan hundaan galatoomaa khayrii argadhaa isaanin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. sheekolii gurguddoo ta'anii kabahanii barsiisuu eegalanii jiran jechuudha. Alhamdulillah jarrillee kalimaa gaggabaabaa firii argatan kanaaf waan jechuudhaaf deeman karoora waan qaban firii kanarraa xiqqoo kalimaa gaggabaabaa alhamdulillah irraa eegalanii nuuf akka nu jenna baarakallahu fiikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dura dursoo abbaa miidiyaa barakaa kanaan galatoomi jechuun barbaada. Sagantaa kana amma nuuf qopheessuudhaaf. Galanni rabbii keenyaati alhamdulillahi rabbil alamin guyyaa irraa kana keessatti gammachuu guddaan nutti dhaga'ame. Maaliif waa hedduutu jira. Ilmiin sanada irratti yeroo deebi'e, ilmiin yeroo abbaa argate, ilmiin yeroo bakka irraa ka'e, amantaan sanada irratti yogguu as deebi'e namni silaa laaqaan diin keessatti khabiirummaa fi waan biraatiin diin keessatti gartee laaqullee ni dhaabbata. Sanii fi guyyaa irraa keessatti gammachuu guddaa natti dhaga'ama jechuudha. Gammachuun guddaan nutti dhagahamuu qabu habaqaala diinal islaam habakka ga'e jedhamee yaadamu kanarra wanni ana gammachiisu gama kiyyatti hin jiru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dura dursee sheeka keenya kan yeroo gannaatii fi bona keessatti yeroo silaa bakki islaamma nuti amma bakki majlisa keenyaa kuni bakka ifaalleen dhaqqabee hin jirre moobaayilii silkiirraa ibsataniitii nu barsiisaati turanii laffaatii hedduu nutti laffaa turan sheenni keenya jechuudha. Sheeka keenyallee jazaa guddaa galata guddaa rabbi isaanii haa kennu jecha laffaatii guddaa habaratu qofa osoo hin taane sababaa miijaa dhabuu naannoo kanaatiif jecha sheennilleen habaraturra hedduu gartee rakkoo ciinqii hamaa keessaan nu qaraayisan jechuudha. Saniifi waa hundaa'uu gaa'ee dubbiin heddummaa ta'ee fi maalin godhan akka jiran san garte. Saniifi guyyaan irraa guyyaa gammachuu keenyaati. Gammachuu walitti dhaabbate rabbi nuuf haa taasisu. Akkatti gammachuu kiyya ibsadhuu hin garre ayyee. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على رسولنا القائل الدين النصيحة إلى آخر الحديث قالني دررت ربي هنيا فاتا ويغا ربي هنيا قالتهم فني شيخا كنيا فيس قالت قدا جزاء قدا ربي هكفلوا في أكم ورنا در دبته دين كان جتا نصيحة رسول صلى الله عليه وسلم جدني بجتا مرتفتني halkan keessatti guyyaa kana keessa sa'aatii lama takka sa'aatii tokko yoo taate malka boqonnaa hin qabnetti daqiiqaa 30 keessatti wadaatanii eegana waan nyaatanii majlisa dhufanii nu barsiisaa ganama subiirraa ifa kaan yeroo dhabuurraa jechuudha. Saniif cinqii tokkollee osoo hin himanne arraan tanaa eega biyya kana dhufnee amata 8 finnee jirraa. Amata 8 keessatti arraan tana kophaallee waraqaa isiniin kennu jedhanii hiriyaa isaaniitiif kan isaanirra guddaatii fi kan isaanii gadi hundaa dirreetti baasanii fakkeenya waan kanarraa haa fudhatanii barattoonni illee jedhanii hiriyaa isaaniitti wajjin arraan tana dirree kanarratti waraqaa shahaadaa nuu kennu isaaniitiif haa galatoomanii isin hundi warri waan kanarratti hirmaatan galatooma isiniin jennaa. Keenyarra gammachuun guddaadha wama jennee ibsannuu hin beeknu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Arra waan guddaatu hojjetame asitti. Hojii guddaa hojii diinii نبينا عليه الصلاة والسلام حديث خيستي ما يريد الله به خير يفقهه في الدين. ربي إنما خيري سانفده أمنتا خنا خيستي فهمي خنا خناف كنافر أمنتا نبي محمد عليه الصلاة والسلام خراس ندات إجازة عالية جتشون الرخاسين وخنا موان قدانا أبا ميديا خناتي سمو جمع جرا قام شخالب برا جرا وان كان الرقودة فلتون galatoom jaane akkasuma immoo sheenne keenya Sheikh Abdurrazaaq yeroo hedduuga as hojii turre rakkoolee kamuufuu takkaa qaraatii keenya osoo nurraa dammurin yeroo gannaatis yeroo bonaatis haalli kamuu haala biyya keessa jirru keessatti
takka wasu qarate da barnoota keenya arra dhufne sunnana hunda waliin gaanne ijaarsa gammachuu guddaa qabna akkasumatti immoo barattoonni sheekaatillee waan kanarra gammachuun isaanillee nu daran waan gammadan fuula isaaniirraa garra arraba isaaniitirraa illee dhageenya wanni kun waan bareedaatu dalagame kanaaf inshallah gammachuu guddaa akkaan qabna sheekni keenya nuuf haa galatoomu umriin isaanii haa dheeratu jennee isinis akka sheekha nu galatoomfattan jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duraan dursinee akkuma warreen nu dura haasawaa turan kagalateeffannu sadarkaa duraa irratti Khaliqa keenya Khaliqa nu khallaqee hiriyaa keenyaa fi obboleeyyan keenya kabajadan keessaa fidee bakka kanaan nu ga'ee barnoota irrattis nu kaasee nu gargaaree asiin nu ga'ee isa galateeffannaa irra deebinee marratan baadamarraa alhamdulillahi rabbil aalamiin jennaa eega rabbi galateeffannee namni nuti galateeffannu taansinee sheeka keenya gartee kan ammoo dura irraa haasawaa turan obboleeyyan keenya toltuu inni nutti walee eega rabbiiti lakkaa'ameen dhumuu isa gartee galateeffannaa galanni sadaffaadhaa ganda qaariyaa keenya gartee kan nutti laffaa asiin nu ga'ee isa galateeffannaa toltuu hedduu gartee nutti walanii nu bira dhaabbatanii isaan galateeffannaa. Asumarratti xumurraa ani immoo namni galateeffadhu akka waliigalaatti uummata Harargeen galateeffadha. Utuu uummanni Harargee hin jirre ilmiin silaa dhaamuu bira geessa jechuudha. Uummanni kun silaa jaamee hafe jechuudha. Wamti ilmii kana fidee asiin gahe wamti nama kana ifaatti godhee namoota babbareedaa agartan kana babbareechee uummata Harargeeti. Ummata Harargee ammallee galatoomaa jiraadhaa ulfaadhaa galanni keessan guddaadha yoomillee rabbi fuuldura sina kaa'u sinin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.